odeeffannoo biraatiin CBA Premier League Itoophiyaati kan argannu. CBA Premier League Itoophiyaa torbee sadaffaan kaleessa Adaamaan tapha sadaffaa isaatii qixa kan ba'e istaanii Finfinneetti Hadiyyaa Hosaanaa waliin kan taphate Ekrem Bulchiinsa magaalaa Adaamaa goolii malee xumuree jira. Adaamaan caalmaa taphaa dhibbeentaa 64 fudhatee kubbaawwan kalatti sheeggate 4 garee faallaa Hadiyyaa Hosaanaa irratti yaalus milkaa'uu hin dandeenye. Kilabichi tapha torbee jalqaba Madin Itoophiyaa waliin goolii malee akkasuma Shaggar waliin torbee lammaffaa kaleessa immoo Hadiyyaa Hosaanaa waliin torbee sadaffaadhaan goolii malee xumuree qabxii 3 argatee jira. Kilabichi ittisni isaa jabaa ta'u akkasuma sarara gidduu fi fuulduraan mallee hanqina qabaachuu keessattuu haala amma jiru kanaan ittisni jabaadha. Goolii galchuu irratti hanqina ol'aanaa qabaachuu isaatiilee isaan kilabichaa tapha booda kan dubbatanii Suyyum Kabbadaas kanuma karragaa bahan kilabiin keenya ittisni isaa gaariidha. Sarara gidduu kubbaa qindeessuu akkasuma kubbaa taphattoota sarara fuulduraatiif geessuu irratti taphattoonni sarara fuulduraa fi qarqaraas kubbaa sana gara goolitti geeddaruu irratti hanqina qabna. Adeemsa keessa hanqinoota kana fooyyeffachuu qabna. Taphattoonni koos kana fooyyeffachuu qabu jechuudhaan kan dubbatanii torbee sadaffaan taphoota 5 taphataman irratti gooliin 5 qofti galee jira. Egaa hagam torbee sadaffaan hongee goolittiin akka rukutamedha akka namatti mul'isu. CBA Premier League Itoophiyaa kan magaalaa Hawaasaa Staadiyeem Yuunivarsiitii Hawaasaa taphatameen Direedawaan durfamurraa ka'uudhaan Maqalee Sabaa Indartaa goolii 2-1 injifateetii jira. Goolii daqiiqaa 31 irratti Assa Gaheny Petros galcheen dursa kan qabatee ture kilabiin Maqalee Sabaa Indartaa jechuudha. Direedawaan daqiiqaa 49 irratti Muhammad Nuun Naasir akkasuma daqiiqaa 94 irratti Abeel Asseebee gooliiwwan injifannoo galchuudhaan qabxii 3 akka mirkaneeffatan yookiin milkeeffatan gargaaraniiti jiru. Torbee sadaffaa kanaan Hawaasaatti taphoonni 5 taphatamuun gooliin 9 galee jira. Egaa tapha 5 gooliin 9 baay'ee muraasa. Liigicha Machaal, Faasil, Itiyoo Elektiriik kilaboonni kunneen qabxii 7 kan qabani. Sanaan alaa kilaboonni qabxii 6 qaban kilaboota 4 Buna Sidaamaa, Hawaasaa, Qiddus Goorgisii fi Direedawaadhaa. Bahaardar, Mirragannat, Shireen kilaboonni kunneen lamaan qabxii 5 qabu. Bunni Itoophiyaa qabxii 4, Adaamaan qabxii 3, Arbaa Minch qabxii 2, Baankiin qabxii 2, Hadiyyaan qabxii 2, Madin Itoophiyaan tapha tokko qofaadha kan taphate. Innis tapha torbee jalqabaa Adaamaa waliin taphateedha. Taphoota lama hin taphanne sababiin isaa gulaallee waanjaa Champions League kilaboota Afrikaatiif sababa hin taphataniif taphoota kanneen yeroo biraa kan taphatu ni ta'an. Hageellee Arsii Yuunivarsiitii Walawalaa Diigiraat qabxii tokko qabu. Walaayittaa Dichaan taphoota 3 mo'amuudhaan qabxii malee sadarkaa 20ffaa irratti argame jechuudha. Egaa murkiin liigichaan bara kana gaggeeffamaatii jiru kana fakkaata. Kan torbee sadaffaa torbeen afuraffaan sanbata dhufurraa eegaluudhaan kan gaggeeffamu kan taphatamu ni ta'a. Odeeffannoo biraatiin Madin Itoophiyaa arganna. Madin Itoophiyaan shaampiyoonii Premier League Itoophiyaati. Kilabichi gulaallee Champions League kilaboota Afrikaatiif kilaba Egypt Pyramid waliin taphatee kaleessa goolii 2-0 kan mo'ame. Kilabiin kun egaa shaampiyoonii liigii Egypt akkasumas shaampiyoonii Champions League kilaboota Afrikaati. Pyramidis kilaba Itoophiyaa shaampiyoonii Itoophiyaa waliin taphachuudhaan goolii 2-0 kan injifatee. Gooliiwwan injifannoo kilaba Pyramid kan galchan kaleessa jechuudha Mustafa Ziko fi Everton da Silva taphataa jedhamudha. Kanaanis goolii 2-0 mo'ame. Kilabichi tapha jalqabaa goolii tokkitaan xumure. Kaleessa goolii 2-0 walumatti goolii 3-1 mo'ame. Dorgommicha keessa baheeti jira. Pyramid marsaa itti aanutti darbeeti jira. Gareen Gabramadin Hailee Madin Itoophiyaan taphattoota hedduu sababa jijjiirraatiin dhabeeti jira. Taphattoota dargaggeeyyiidha baay'inaan qabatee gara Pyramid yookiin gara Egypt kanii malee kanaanis kaleessa goolii 2-0 mo'amuuf dirqameeti jira. Madin Itoophiyaan tapha jalqabaa irratti gooliin itti galee boodarra goolii galchuudhaan kan qixa bahe. Taphni silaa dirree isaa irratti taphachuudhaaf ture sababa Itoophiyaan akkasuma kilabichis sadarkaa kaaf dirreen guunne waan hin qabneef dirree guutuu waan hin qabneef taphichi achuma taphni lamaan isaatu taphni dhaqaa galaas Pyramid Egyptitti akka taphatamuudha akka murtaa'e. Kanaanis gaa Madin Itoophiyaan goolii waliigalaa yookiin qabxii waliigalaa 3-1 mo'amuun dorgommicha keessa ba'uu danda'eeti jira jechuudha.
odeeffannoo maddeen alaatii qabadhetti yoon darbu taphataa cimaa Premier League England ji'a onkoloolessaa fi akkasuma leenjisaa cimaadhaaf kaadhimamtoonni fataniitii jiru. Taphattoonni 8 ji'a onkoloolessaa keessa ga'umsa gaarii mul'isan yoo beekaman isaan keessa Erling Braut Haaland, Bryan Mbeumo akkasuma Julian Timber faa keessatti argamu. Keessattuu taphataan sarara fuulduraa kilaba Manchester City Erling Braut Haaland kaadhimamtoota keessatti tilmaama dura taphataa argateedha. Haaland taphoota 3 ji'a onkoloolessaa keessa taphatee hunda goolii galchuu danda'ee jira. Bara kana goolii 11 kan galche jechuudha. Ji'a onkoloolessaa keessa taphattoota ga'umsa olaanaa mul'isan keessaa Bryan Mbeumo isa tokkodha. Taphataa Manchester United Bryan Mbeumo goolii 3 galchuun tokko mijjeessee Manchester United walitti aansee taphoota Premier League 3 akka injifatuuf gahee isaa baateetii jira. Liverpool irratti goolii galchee jira. Brentford irrattis akkasuma gool lamaadha kan galche Mbeumo. Taphataan Arsenal Julian Timber Sunderland irraa akkasuma Noni Makuelen, taphataan Brentford Igor Thiagoon, kan Aston Villa Matty Cash tapha Manchester City goolii 1-0 injifatan irratti gool injifannoo isaatu galche. Taphataan Newcastle Bruno Guimaraes, kan Bournemouth Junior Kropi taphattoota 8 kaadhimamanidha. Leenjisootaan ammoo kan Manchester United Ruben Amorim, kan Arsenal Mikel Arteetaan tilmaama injifannoo argatanii jiru. Garuu leenjisoonni 4 isaa waliin isaan dabalatee jechuudha kaadhimamanii jiru. Erga Sadaasa bara 2024 as yeroo jalqabaatiif Manchester United ji'a kana keessa taphoota 3 walitti aansee injifachuu danda'eetii jira. Ruben Amorim ji'a onkoloolessaa keessa taphoota 3 Sunderland, Liverpool fi Brighton injifachuudhaan egaa yeroo gaariidha kan dabarsanii. Ji'a kana keessa waggaa 9 booda Anfield irratti Liverpool injifachuun milkaa'ina guddaadha kan ture. Gool 2-1 darbii Lancashire leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaanis ji'a onkoloolessaa keessa taphoota 3 osoo goolii hin keessummeessin tapha 3 injifataniitii jiru. Arsenal bara kanattis isaa akkuma bara darbeen cimaa ta'uu isaa itti mul'isaatii jira. Barichaan West Ham United gool 2-0 Fulham fi Crystal Palace galchii takkaaf 0 kan injifate. Leenjisaan Aston Villa Unai Emery taphoota 3 ji'a onkoloolessaa keessa taphatan injifataniitii jiru. Tapha Manchester City goolii 1-0 injifatan dabalatee jechuudha. Leenjisaan Bournemouth Ando Ireland taphoota 3 keessa 2 injifachuudhaan tokko gatabanii jiru. Leenjisoonni afran kunniin egaa kaadhimamanii jiru. Leenjistoota afran kanneen keessaa Ruben Amorim malee 3 isaaniitu leenjistoota lammii Spain. Egaa dhiibbaan leenjistoonni lammii Spain Premier League England keessa taasisaa jiran ol aanaa ta'uu isaati kan namatti mul'isu jechuudha. Juventus leenjisaa duraanii garee biyyaalessaa Italy fi akkasuma Napoli Luciano Spalletti leenjisaa garichaa gochuudhaan qacaree jira. Juventus shaampiyoonii Serie A siyaasa 36 kilabiin kun leenjistoota ji'a 18 keessatti leenjisaa afuraffaadha. Luciano Spalletti leenjisaa garichaa gochuudhaan kan qacaree. Spallettinis kontiraataa waggaa tokko hamma xumura bara kanaatti kilabicha leenjisuudhaaf mallatteessanii jiru. Igor Tudor torbee kana keessa hojii leenjisummaa irraa kan geggeessan warri Turin jechuudha. Egaa leenjisichi ji'a 7 keessatti ga'umsa isaan yookiin qabxii isaan irraa barbaadan fiduu dhabuu isaatiin gaggeeffamu yookiin hojiirraa ka'uu danda'ee jira. Lammiin Krooshiyaa Igor Tudor amma bakka Igor Tudor Luciano Spallettiin leenjisaa kilabichaa ta'uudhaan kan qacaramanii. Leenjisaan kun kilaboota hedduu leenjisanii jiru. Sanaan ala garuu hamma garee biyyaalessaa Italy keessaa gaggeeffamanitti Norweedhaan mo'amanii jechuudha. Kilaba kana Italy leenjisaati kan turanii. Egaa amma leenjisaa Juventus ta'uudhaan qacaramanii jiru. Kana dura kilaboota kanneen akka Udinese, Roma, Inter Milan leenjisanii jiru. Roma yeroo lamaadha kan leenjisanii garee biyyaalessaa Italy yeroo xumuraatiif kan leenjisaa Luciano Spalletti amma leenjisaa kilaba Juventus ta'uudhaan kan qacaraman jechuudha. Juventus gulaalii Champions League Awurooppaatiin qabxii tokkoon sadarkaa 25ffaarratti argama. Akkasuma tapha Serie Atileetinis ga'umsi mul'isaa jiru laafaadha. Itti gaafatamummaa kana kan fudhatanii Luciano Spallettiin garee kana jijjiiruudhaaf sadarkaa fooyyeedhaan akka xumuruu fi taphoota Champions League Awurooppaa irrattis ga'umsa fooyyee akka mul'isuuf imaanaan itti kennameetii kan jiru. Odeeffannoo biraatiin kan argannu taphataa sarara ittisaa qarqara kilaba Liverpool Jeremy Frimpongidha. Jeremy Frimpong miidhamni isa mudate torbee jahaaf dirreerraa isa fageessuu danda'a jedhameetti jira. Yeroo rakkoo kanatti Frimpong miidhamuun
Liverpool daranu gati kaffalu akka danda'udha BBC kan gabaase yeroo asdiyoo kana Liverpool ittisnisa akka haphatee jira goolii keessummeessaa jira taphoota mo'amaati kan jiru ittisa irratti taphattoonni kanneen akka Van Dijk dabalatee Konaatiin kana dura iddoo inni irra taphatu sarara ittisa mirgaatiin Trent Alexander-Arnold iddoo san gadhiisuun kilabichi qixa kanaan akka qabxii dhabu taasisee jira. Hammalee taphatichi Frimpong torbee jaaf diriiraa fagaachuun gatii isa baasuu akka maluudha kan himame. Kevin De Bruyne arganna taphataan sarara gidduu kilaba Napoli Kevin De Bruyne miidhamni isa mudate hama akka ta'ee fi inumaayyuu waancaa addunyaa bara 2026 biyyoonni sadii Ameerikaa, Meeksikoo fi Kanaadaa waloon qopheessan irratti Beeljiyeemiif taphachuu dhiisuu mala jedhamee jira. Taphataan kun egaa tapha Inter Milaan fi Napoliin taphatanii goolii 3-1 Napoliin injifate irratti miidhamee diriiraa kan bahe erga qorannoo geggeeffamee fi akkasuma yaaliin baqaqsanii hodhuu godhamee fi booda miidhamni isaa cimaa akka ta'edha kan beekame. Kanaanis miidhamni isaa kun taphataan kun bara 2026 waancaa addunyaa irratti biyya isaa Beeljiyeemiif taphachuu hamma dhiisutti isaa geessisuu mala jechuudhaan kan gabaafame kun oduu gaddisiisaadha. Keessattuu Naapolis ta'e garii biyyaalessaa Beeljiyeemiif jennee kaasuu ni dandeenya. Odeeffannoo biraatiin taphoota Premier League England argana torbee kurnaffaa sanbata Arsenal boorochuudha Barni waliin ni taphata. Arsenal taphicha kan injifatu ta'e garaagarummaan kilaba sarkaa lammaffaarraa waliin qabu daran kan bal'atu ni ta'a. Arsenal taphoota liigichaa 4 darbaniin gooliin tokko qofaadha kan keessummeesse ittisa cimaa garee ofitti amanamummaa ol aanaa qabu ta'uu isaa gareen Mikel Arteta liigichaa nutti mul'isaatii jira. Amma Arsenal ittisni isaa jabaadha hanqinni inni qabu goolii galchuudha. Sanaan ala garuu gareen akka Arsenal liigicha keessatti bara kana mul'ate hin jiru. Tilmaamni shaampiyoonummaa Premier League England Arsenaliif carraan yookiin tilmaamni guddaan akka kennamuuf ta'eeti kan jiru. Odeeffannoo gareetti wal qabatee Gabriel Jesus, Kai Havertz, Martin Odegaard ammas tapha kanaaf hin qaqqaban jedhamee jira. Miidhama irratti argamu William Saliba fi Declan Rice qorannoo dabalataa barbaadu. Tapha buruu kanarratti hiriiruu fi dhiisuun isaanii ifa hin taane. Scott Parker kan leenjuu Burnley torbee darbe Wolvesin mo'ee jira. Barana taphoota 3 qofaadha kan injifate garuu tilmaamni olaanaan kan kennameef ammallee garee Mikel Artetaatiif. Liverpool torbee darbe Brentfordin kan mo'ame dabalatee taphoota liigichaa 4 olitti aansee mo'amee jira. Waancaa Karaabaawotiin dorgommicha keessaa ba'ee jira. Aston Villaan ammoo torbee darbe Manchester City injifatee kaka'umsa gaarii irratti kan argamu. Egaa morkiin liigichaa kilaboota jajjaboo keessummeessu tapha buruu irratti xiyyeeffannoo argateetii jira. Darbii Londoniin Tottenham Chelsea simataa Chelsea akkasuma yaaddoo jala jira. Inumaayyuu leenjisaa kilabicha Enzo Maresca geggeessuudhaaf karoora akka qabanidha maddeen kan gabaasanii. Bakka isaa Arola leenjisaa Chelsea gochuudhaaf karoora akka qabanidha. Leenjisaa Bournemouth ammatti garuu Enzo Maresca kilabicha ni dursuu fi kan eegamu taphoota ittaanaan walitti aansanii kan mo'aman yoo ta'e egereen yookiin turmaan Enzo Maresca yaaddoo jala akka jirudha BBC'n kan gabaase.